daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii har'aan kana akkuma isin irra deddeebitanii namni hedduun na gaafate maatisii kutaa 12 yuunit 4 qabadheen dhiyaadheen jira hanga xumuraatti na faana bu'aa affeerraa kiyya. Kana dursuudhaan namoonni YouTube kana subscribe gochuudhaan miseensa hin ta'in subscribe gochuun miseensa ta'a irraa fayyadamas. Like share gochuus hin irraanfatina. Direct yaa eegallu unit 4 maal jedha maal irratti xiyyeeffata kan jedhu jalqaba wanta takka jechuun barbaada. Inni application of differential calculus jedha application isaati yoo dura differential unit 3 keessatti anillee hanga tokko jedheen dabarsee jira isa laaluu dandeettan garuu amma application isaa laala jechuudha. Application isaa tokko wanta ilaalluuf osoo yeroo hin fidne direct itti galla jechaadha. Okay, 4.1 maal jedha extreme value of function. Extreme value jechuun maal jechuudha? Extreme value function ni ilaala jechaadha. Revision on zero function. Zeros function irratti revision tokko ni ilaala jechuudha. Zeros function jechuun maal jechuudha? The fundamental theorem of algebra states that every nth degree of polynomial has at least n real zeros jedha. Fakkeenyaaf amma inni kun digiriin isaa polynomialii keessa digiriin isaa tokkoomi inni zeeroon inni qabu tokko jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana digiriin isaa 3 at least zeeroon inni qabu yoo at most maali 3 qaba jechuudha. Yookaan immoo sanii gadi qabaachuu danda'a jechaadha. Ni ilaala jechuudha tokko isaatiin fakkeenyaaf kaasnee haa ilaallu. Isaasii kana isa irra jiru kana yoo ilaalle maali 3x minus 2 is equals to 0 jennaan. Zeros jechuun isa kana jechuudha. Wanta ibaati miti value isa 0 godhu jechuudha. Zeros jechuun kana gama yoo dabarsinu maal ta'a 3x is equals to 2 ta'a. 2 ta'a x in kenna maal ta'a 2 over 3 ta'a jechaadha. Zeros isaa maali? Zeroon isaa maal ta'e 3 over 2 ta'e jechaadha. Bifa kanaan ka hojjanneetiniin argannu jechuudha. The problem of finding zero of polynomial is equivalent to problem of factorizing of the polynomial into linear or quadratic factor. Linear yookiin quadratic factor itti gadi buusneetiniin ilaaluu dandeenya jechuudha. In earlier grade, you have studied how to find the zeros of function. To refresh your memory and consider the following revision question jedha. Sammuma keenya maal gochuu yaadachuu malee kana laallee jirra jecha kana dura eessatti laallee kutaa 10 keessatti laallee jirra jecha kutaa 11 keessatti illee laaltaniirtu. Inni kun wanta yaadatamu jechuudha. Fakkeenyaaf zeros function isa kana akkamitti barbaaduu dandeenya? X cube minus 8 is equals to 0 jennaan. X cube is equals to 8 jennaan yoo achi dabarsinu. Under cube root jennaan gamalachuu tun tanaan baddee maal tafe x is equals to cube root keessaa yoo baasnu x maal ta'a 2 ta'a jechaadha. Zeroon isaa zeros isa sanii jechaadha tokko 2 ta'uu danda'a jechuudha. Kan biraas haaluma saniin jira jechaadha. Inni biraa kan isa d kana oggulaallu fakkeenyaaf d kana oggulaallu akkamitti zeros isaa kana barbaaduu dandeenya kan jedhu equals to 0 jennaan. Kana equals to 0 yoo jennu cross yoo baay'isnu kana 0 wajjin yoo baay'isnu 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu 1 minus under radical x is equals to 0 jennaan. Booddee isaa kana gama dabarsu 1 is equals to under radical x jechaadha. Square goona gamalachuu kanas square goona gaafa square goona tunnu baddi x is equals to 1 ta'a jechaadha. Sistema kana fakkaatuun hojjanneetiin argachuu dandeenya jechuudha. Zeros function isa haala kanaan barbaadama jechuun ni danda'ama. Okay, inni biroo immoo maal jedha asumarra find x intercept of the graph each of the following function jedha. X intercept jechuun y keenya 0 goone barbaadna jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana oggu barbaadne maal jennaan 3 minus 2x is equals to 0 jennaan. Kana jechuun maal jennaan 3 is equals to 2x jennaan over 2 maal nu dhufe x in kenna 3 over 2 dhufe maaltu x intercepting kenna jechaadha.
kana fakkaata wanti nama rakkisu hin jira jedhee yaadu asirratti revisioniidha waan ta'eef amma kan eegallu critical numbers in the critical value kan jedhudha. Critical numbers fi critical value maal akka ta'e sirriitti ilaalla jechuudha. Yeroo baay'ee qorumsi iddoo kanatti ni deddeebi'a jechaadha. Maximum in the minimum value of the function jedha. Maximum in the minimum value. Maximum jechuun guddaa, minimum jechuun xiqqaadha. Value functionii akkamitti kan hojjannu ni ilaala jechuudha. One of the principal goal of calculus is to investigate the behavior of various function. Wantummaan guddaan gooliin kaalkulasii maal jedha? Amala functionii garagaraa ilaaluudha jedha. As part of this investigation you will be laying the groundwork for solving large calculus problem of the problem involving the maximum and the minimum value of the function. It is if it exists yoo jiraate jechaadha. Such problems are often called optimizing problem jechuu dandeenya jechuudha. We will introduce some useful terminology, but before that the following activity kana ilaalaa jedha. Asirratti illee yeroo fitu directii isin kan garsiisudha jechaadha. Asirraa oggulaalle fakkeenyaaf definition 4.1 jedha. Let f jechuun function b function define on the set s tokko irratti define ta'e functioniin tokko jedha. Inni kun for some c in s jedha. Siin tokko S keessa yoo ka jiraatu ta'e intervaala S keessa fakkeenya intervaala isa kan argaa jirtanii -1 fi 5 kana keessa S ka jiraatu yoo ta'e jedha. F of x greater than f of c greater than f of x for every x in set of s jechuun fakkeenya gidduu kana lamaan jechuun ni dandeenya. Then jedha f of c is called absolute maximum jennaan. F of c direct maal jennaan? Absolute maximum jennaan. On what? S sets. F of c less than f of x yoo jenneen immoo f of c maal jennaan? Absolute minimum jennaan. Absolute maximum and absolute minimum of f or function on s set called extreme value or absolute extreme value of the set jennaan. S set jennaan seetii S kanaaf kan ta'u jennaan jechaadha. So inni kana fakkaata. Inni asirraa laallu ijoon amma sometime we just term maximum and minimum in study of absolute minimum and absolute maximum jennaan. Yeroo tokko maal jennaan? Absolute maximum fi absolute minimum kana maximum and minimum jenneetiniin ilaaluu dandeenya jechuudha. Definitionii fi activity irraa akkuma hubannu fakkeenyaaf isa as biraa kana ogguu deemnee ilaalla jedha. For instance jechuun for example jechaadha. Isa kana ogguu ilaalle which continues on jedha. Isa kana irratti has no maximum and no minimum value. It is true. Yoo intervaala kenna kunii fi inni asii kuni hanga kana lamaan hammatutti yoo akkana ta'e malee jechaadha. Yoo akkana ta'e malee maximum fi minimum ni jira jenneetiin lafan kennu hanga maal ta'utti close intervaliin hanga ta'utti open intervaliin kun irraa fudhachuu hin qabnu jechaadha. Inni biraa immoo as biraa kun ijoodha. 1/x irratti jechaadha. Gidduu kana keessa ni jira maximum fi minimum continuous ta'uu qaba jalqaba. Continuous yoo hin ta'in asirratti jechaadha hin ta'u. Fakkeenyaaf as bira 0 yoo jiraate amma kanaafuu inni kun hin ta'u. Sababni isaa 1/0 dha. 1/0 undefined waan ta'eef 0 as keessa ni jirti jecha kan undefined hin goone 0 - 1 fi 5 gidduu ni jirti. 0 ni jirti jechaadha. Lakkoofsi 0 ni jirti asirra 1 2 3 jedhee waan itti fufu kanaafuu hin taatu jechuudha. Inni kun no maximum and no minimum jennaan. As bira hoo kun olaaluu dandeenya. As biratti 0 ni jirti. 0 eega jiraatte maximum minimum hin qabu jechaadha.
lamin zeeroon outii kaate jechaadha. Out of the list waan taateef open intervaliidhaan waan jirtuuf zeeroon as biratti open intervalii waan jirtuuf kanaafuu minimamii hin qabu maksimamii ni qaba jechaadha. Maksimamii isa kana fuunee achitti galchuu dandeenya jechaadha. 5 yoo achitti galchine 2 times 5 hin 10 10 plus 3 30 jechuudha. Maximum value keenya 30 dha, no minimamii jedha. As bira hoo isa kanallee ilaaluu dandeenya. Maximamii hin qabu amma minimamii ni qaba. Zeeroon kan include taateerti jechaadha. So isa kana fakkaata extreme value theorem jedha. Extreme value theorem jechuun maal jechuudha? Jecha baay'ee ijoo ta'e wayiiti. Let the function f be continuous on closed bounded interval ab dhaan intervala taate a b kana lamaanin intervala kanaan bounded ta'ee jira. Then f function jecha f jechuun has both of absolute maximum and absolute minimum value on a b interval close interval dhaan kan jiru kana a fi b kana irratti maal maximum fi minimum qaba. Illustrate the theorem. Let consider the following graph in on the interval a b jedha. Isa kana irratti intervala kana irratti consider goonee haa ilaallu jedhame. As bira maximumii jira, kun gubbaa kanarra maximumii jira. As bira minimumii jira. As bira maximumii jira. As bira minimumii jira. But hunduma keessayyuu maximumii fi minimumii akka walii galaatitti yoo ilaalle minimumii iddoon xiqqaan as bira A irratti, maximumii C irratti iddoon guddaan jechuudha. Kanaafuu from the graph jedha. Can we see wanti tokko kan nu ilaallu maali jedha. F of A jechuun iddoo kana minimumii kana jecha. F of A less than or equal F of X. F of X jechuun walumaa gala jechaadha. Giraafii kana ibsa jecha. F of X jechuun giraafii kana walii gala ibsa. F of X jedha. F of X dha gadii jira yookiin walqixa yookiin gadi jedha. Tikikkiliidha. Asillee giraafiin isuma waan ta'eef isaan walqixa yookiin gadi jechuu ni dandeenya. F of X less than or what equal F of C. Tikikkiliidha. F of C illee kanaafuu maali F of C fi isaa F of C illee ni tuqa jechaadha. Kanaafuu F of C maximumii waan ta'eef F of A minimumii jechaadha. On interval on this interval A fi B kana irratti. Hence F of A is absolute minimum, F of C is absolute maximum. Or on what? This interval jedha. Note jedhu hubadhu jedha that. This theorem does not tell us where and how to find the maximum and the minimum value on AB. Theoremiin kuni kana nutti ibsu eessa akka jiru exact point keenya nuun ibsu jedha. Exact point keenya nuun ibsu jedha. It is simple assert that continuous function on closed interval is bounded has extreme value. Bounded yoo ta'e maal closed interval dhaan bounded yoo ta'e closed interval dhaan bounded yoo ta'e maal nuun jaa extreme value ni qaba jedha. In the next section you will see how and where find the maximum and the minimum value of the function AB. Eessatti akka argamu gara fuulduratti ni ilaalla jedha. Gara fuullee duraatti ni jira. To this end jedha. We need to define relative extreme and extreme value and critical number. Amma jechuun relative extreme fi critical value dha jechaadha. Kanas keessatti ilaallu qorumsa biyyoolessaa irratti illee kan gaafatamu sirriitti. Sometimes there are extreme value even when condition of the theorem are not satisfied, but condition hold existence of extreme value guaranteed. This note maximum value of the function occur at the highest point. Maximum value eessatti highest point irratti occurta jechuudha. On its graph and minimum value occur at the lowest point. Minimum value eessarratti lowest point irratti. Fakkeenyaaf minimamiin asitti occurred yoo ta'u maximamiin as gubbarratti occurredha jechaadha. Highest gubbarratti jechaadha. Isa kana jedha jecha wantichi. Okay, inni biroo immoo kanin ilaallu relative extreme value and critical number.
relative extreme value in the critical number kana jechaadha kan sirriitti consider goonetiniin irratti xiyyeeffachuun nurraa eegamu. Asirraa giraafii kanarraa akkuma argaa jirru as bira yogguu deemne as bira laal vaalii jedha. Vaalii jechuun iddoo gadi itti cabxu, piik jechuun iddoo gubbaa jechuu fiixee jedhaan namni tokko immoo gariin ciifee jedhaan wantoota garaagaraatiin waama loqoda garaagaraa irratti isheen tuni vaaliin tuni bakkeen dhooqa qabdu tun jechaadha. Maali minimamii yoo taatu iddoon tun immoo maksimamii taati jechuudha piikonni tuni. So asirraa wanta ijoo lamatu jira jechaadha. Inni ilaalla kan ilaallu ta'a. Fakkeenyaaf asuma irraa oggolaalle giraafii kana A fi C2 gidduu A fi C2 gidduu maal jedha which maximum in the minimum. A fi C2 gidduu maali minimum jira jechaadha. Asii hanga asii ka'ee minimum jira jechaa kunoo maximamiin as bira ni jirti. Minimamiin A irra maximum jira. C irra C1 irra maaltu minimum jira. Inni kunillee A fi C4 gidduu A fi C4 jechaan as bira. Asirra eessa biratti maximamiin jira, eessa biratti minimamiin jira jechuun C1 irratti minimamiin jira, C2 irratti maximamiin jira, C3 irratti maximamiin jira, C4 irratti C3 irratti minimamiin jira, C4 irratti maximamiin jira, A irratti maaltu jira akka ta'e maximamiin jira ni ilaalla jechaadha. Isa kana fakkaata. So asirraa wanti hubatamuu qabu observes from activity jedha. Extremum continuous function is occur either at the end point of interval in the point where the graph has peak in the valley point or graph is high in the lower than all never point jedha. Akkuma dura laalle piikiin maali maximamiidha, vaaliin immoo minimamiidha jechaadha. For example function f figure point 4.2 keessatti piikii eessa jira, C2 irra ni jira, F4 irra ni jira, C2 irra kunoo piikiin ni jira jechaadha. Asuma akka argaa jirtan C4 irrallee piikiin ni jira jechaadha. Isa kana fakkaata. Waan kana fakkaatu vaaliin immoo C1 irra ni jira, C3 irra ni jira. Vaaliin akkuma argaa jirtan C1 irra ni jira, C3 irra ni jira. Kana fakkaata jechuun activitiin asirraa wanti conclude goonu definition 4.2 function f is said to be have relatively maximum at the number c in open interval f of c greater than f of x jenneetiin kenna. Minimum at c jechaan open interval irratti f of c greater less than f of x yoo jenneen the relative maxima relative minima are called relative extremum jennaan. Kunoo tanallee qabachuu qabdan. Relative maxima and relative minima are called relative extrema jenneetiin lafa kenna jechaadha. Inni biroo immoo asirraa kan inni ilaallu waa tokko jira jechaadha. Example olii activity irraa akkuma ilaalle F at C, F at C1 fi F at C2 relative minimum obtain value argisiisa jenneerra. Inni sunniin jechaadha. F at jenneetiin kaa'uu dandeenya jechaadha. C F at C jenneetiin fudhachuu dandeenya pointii isaan. Pointii yoo barbaanne F at 2 fi F at 4 relative maxima jennee fudhachuu dandeenya. Piikii jenneen jara kan vaalii yoo jennuun jara kana piikii jenneenirra. Observe that jedha. Asirraa laali jedha. At C1 FC1 C3 FC3 and C4 FC4 are horizontal line tangent jedha. The slope of tangent is 0 jedha. Fakkeenyaaf as bira kunu akkuma argaa jirtan iddoo kana jechaadha. As bira kana irratti C1 C2 C3 C4 kanneen irratti maal jedha, maaltu jira, horizontal
horizontaal jira, horizontaal tangent jira jechaadha. Asirratti m'n keenya sloping keenya 0 jechaadha. M'n keenya sloping keenya iddoon irratti 0 ta'u keessaa tokko maali jennaarri asirraa wanti nu hubannu maali maximum value nu ta'a yookiin maximum yookiin minimum nu ta'uu danda'a jechaadha. Wanti conclude goonu iddoon peakii yookiin fakkeenyaaf fankishinii wayii nuu kenneetiniin deriveetii jechuun slope jechuun gara ibaatiin deriveetidha. Unit 3 keessatti taanjentii jechuunillee deriveetii jecha horizontal taanjentii slopin isaa iddoon itti 0 ta'u kamiyyuu fankishinii fakkeenya 2x plus 3 slopin isaa 0 yoo ta'u taate iddoon itti 0 ta'u maximum yookiin minimumii qabna jecha achi biraa akkasitti hubattan jechaadha. Hubachuu kan qabdan haala saniin inni san jechuu barbaadeeti. So f at c as bira laal f at c f derivative at c is equal to 0 f derivative at t is equal to 3 c3 is equal to 0 f at 3 4 is equal to 0. Iddoon kun maal jennaan maximum fi minimum iddoon qabun kun derivative isaa 0 yoo ta'e horizontal derivative isaa 0 iddoon ta'u kun karaa biraatiin critical number ittiin arganna jecha iddoo kanneeniin jecha critical number argachuu dandeenya. Inni biraa immoo no tangent line can be drawn. Fakkeenyaaf F2 irratti tangentiin hin jiraatu. Sababni isaa wantichi sharpii waan ta'eef derivative does not exist at that C2. C2 kana bira yoo ilaalle derivationiin hin dalagu jecha as biratti kun sababni isaa sharpiidha. Inni sharpii qara qaba jecha iddoo qara qabu irratti derivatiin exist hin ta'u. Kanaafuu bakkeen derivatiin exist hin taane jechuudha. Not exist hin taane derivatiin exist hin taane maali? Inni sunis maal jennaan extremum value keenya keessatti ni ramadama jechaadha. Achi keessatti qooda kennuufi dandeenya jechaadha. Karaa kana lamaanii extremum value kan ittiin argannu. Akkuma gara olii irratti jenne jedha. Observation 1 fi 2 maal jedha conclude relative maxima and function occur what function occur either where derivative is 0 horizontal tangent or where derivative does not exist no tangent bakka tangentiin hin jiru explanation lead to the following conclusion kana conclude nu godha jechuudha. If continuous function f of x has a relative extremum at c then either f derivative at c is equal to 0 has no derivative at c. Kana lamaantu jira jechaadha. Takka derivatiin isaa is equal to 0 ta'uu qaba yookaan immoo derivatiiviin achirratti existing ta'uu qaba. Maal ta'uudha? Continuous yoo ta'e relative maximum yookiin relative minimum jiraatudha. Criterion keenya ijoon isa kana jechaadha. Relative maximum fi minimum argachuudhaaf wanti ijoon keenya f derivative at c is equal to 0 yookiin derivative at c not exist ta'uu qaba jechaadha. Kana sirriitti qabadha. Kana lamaan hubachuun dirqama isinirraa ta'a jechaadha. Ni ilaalla baqa fakkeenya irratti isinii salphata jedhee yaada waan ta'eef salphaadha. Let jedheera kuno let c be domain of f jedha. F derivative at c is equal to 0 has no derivative at c then said to be critical number of f jenna function jenna. Critical number of functionin karaa meeqan argamuu danda'a? Karaa lamaan tokko f derivatiin kenna f derivative at c kenna maal ta'uu qaba? At c jechuun at given point jechaadha. Maal 0 ta'uu qaba yookiin immoo does not exist yookiin wannoon hin jiru jechuu dandeenya. Derivatiiviin hin jiru jechuu dandeenya yookiin sloping kenna undefined ta'a jechuu dandeenya jechuudha. Derivatiin hin jiru jechuun sloping kenna undefined jechaadha. Fakkeenyaaf isa asii kana oggulaalle kana lamaan oggulaalle haala salphaadhaan ilaaluu dandeenya. Find the critical number of given function. Isa kana given function kana critical number isaa ogguu ilaallu jechaadha. Okay, isa kana ilaaluudhaaf haala salphaadhaan jalqaba maal goonaa f at c jechuun f at x jechuullee ni danda'ama jechuudha. Derivative is equal to 0 jennaan. Isa kana derivative yoo goonu maal gochuu goonaa jalqaba irratti isa kana derivative goona jechaadha. Isa kana ogguu derivative goonu akkamitti goonaa? Isa kana gadi buusnaa maal ta'a? Fuulletti yoo buunu 12x square minus isii tanallee yoo buusnu 10
what x jennani ishee tana yoo buusnu -8 qofa taati derivative constantin immoo 0 waan taatu plus 0 jennani 0 barreessinis barreessuu baannes rakkoo hin qabdu jechaadha. So maal jennaan f derivative maal jennaan f derivative is equal to 0 waan jennuun isuma kana is equal to 0 jennaan. So isa kana is equal to 0 erga jenne maal gochuu qabna as keessa lamaan isaaniitu koomanii ka ta'e fakkeenyaaf lamaan fudhanna lama yoo fudhanne 6x square minus 5x minus 4 yoo jenneen is equal to 0. Okay, isa kana is equal to 0 jenne kana jechuudha. 6x square minus 5x minus 4 is equal to 0. Kana 0 dhaan nu yoo walqixxeessinu amma waa lama jira baay'atee b ka dhufu eda'amee b ka dhufu baay'atee immoo kan a times c dhufu isa kana barbaanna jechuudha. As keessa kan nu barbaannu isa kana barbaanna. A fi c jechuun a 6 dha isa kana jechuun a fi c b jechuun meeqa 5 dha minus 5 dha. c jechuun waliyyoo baay'attu minus 24 dha. Kanaafu minus 8 fi plus 3 ni dhufa jechaadha. Isa san lamaan minus 8 fi plus 3 ni dhufa. Isa minus 8 fi plus 3 eessatti galchina iddoo keessa galchuu dandeenya jechaadha. 6x square minus 8x plus 3x minus 4 is equal to 0 jennaan. Kanaafu as keessaa koomanii kenna fakkeenyaaf 3 yoo fudhanne asitti 3x yaa fudhannu 3x into jennaani no 2 dha kan lamaaniif. Kanaaf kanallee kan wal nu fakkeessu 2x fudhanne asitti 3x jennaan jechaadha minus 4 isinii galana fakkaate as biratti koomanii kanuu ta'u isa kana lamaan keessaa plus jenneeni kan fudhanna waanii fudhanna jechaadha. 1 into 3x minus 4 haala kana fakkaatuun fudhannee jirra. Okay, maal goona as biratti 2x plus 1 jennaan koefficientii isaanii fudhanne kaan keessaa hoo tokko fudhanna jechaadha. Lamaan keessaa tokko fudhanna wal waan fakkaatu 3x minus 4 jennaan. Kanaafu maaltu nurraa eegama asitti 2x plus 1 is equal to 0 jennaan. As biratti 3x minus 4 is equal to 0 jennaan jechaadha bakka lama baafne. Kanaafu kana yoo akkas goonu maal ta'a gama yoo dabarsinu 2x is equal to what minus 1 dha. X keenya maal ta'e minus 1 over 2 ta'a jechaadha. As biratti immoo maal goona 3x is equal to 4 ta'aa jira. X keenya maal ta'aa jira 4 over 3 ta'e jechaadha. As biratti maayini kana lamaan arganne inni kun lamaan maayini critical point kenna jechuudha. Critical point kenna critical point kenna maal arganne x is equal to minus 1 over 2 fi x is equal to what 4 over 3 arganne jechaadha. Isa kana lamaan arganne jirra. Amma kan itti aanu maal inni kan jedhuuf critical point kenna bifa kanaan erga arganne. So akkuma asirraa argaa jirtan maali critical number kenna isa kana argannee jirra jechaadha. Critical number kenna isa kana argannee jirra. Inni biraa immoo asirratti maal hin qabu exist ta'a jechuudha. Inni polynomial inni kun exist ta'a does not exist bakkee hin taane hin qabu waan ta'eef jechaadha. Isa kana